Amantii dhoo kan jedhu naaf kenni boqonnaa sadaffiti. Ani dubbachuu barbaade barachuun barbaade. Ilmummaa abbaaf ilmaa yoo mirkaneessite akka ilmi abbaa keessa jiru abbaan akka ilma keessa jiru amantaa achiin waaqummaa isaa qaba Kiristoos kan jedhu fudhan. An akkasitti amanaa amanuu dhiisuu mirga keeti. Gara kan magaafatteetti si lufa. Yesuus amantii hin qabu lafa kanarratti mata beeta kiristaanii hin qabu. Allahu akbar. Amantii tam lallabuu ture Yesuus hin jiru ayyee galatoom. Waan isin si gaafatte. Dhagee siifin sirreessa waan si gaafatte an si kabaja mana kee. Amantii kiristaana kan jedhamu wangeela irra jira. Jira bakka kanaa jira. Hin jiru numaatu ummate dabarsi. Dubbatiin waan biraa. Ati kaawe waan dubbanne ta'aa si dubbadha ufsattiin kennine. Ayyee si beeka gaadisa akkatti gaafattu isin kan akka feetan. Yaa natu si deebisa. Yesuus ennaa irra ture mana kadhaa pheenxeen gorsinee adventistiin gorsinee kaatolikiin gorsinee Yesuus akkamitti namni rabbii tokkocha kana waaqa tokkocha kana akkamitti beekuu akka qabu gorsaa ture. Karaa jireenyi kana achitti argattan as deebaa jedhaa turse. Eessaa dhufe maqaan kun cubbuudha jedhee laakkawanadha maqaadha isaan baafatan. Warra karaa Sawudookaa buutu guyyaa tokko gattaa'ee bakka sanitti ergamoota irra yoo dubbifnu kana booda maqaa kanaan sochoodha jedhanii maqaa baafatan malee gooftaan Yesuus gizee lafarra ture maqaa inni ittiin socho'an ture iyyuu abbaa mul'isuu malee. Amantii miti jechuun kiristaanummaa. Namaan moggaase dhageesse. No itti deemine ta'e isaamuma hold on bro mucaan kiristaana si gaafatte mana kana dhuftee dhaggeeffadhu. Yesuus beeta Amma Yesuus Kiristoos akka ergamaa ta'e barachaa hin jiran amma. Galatoon. Maaliifuu beektu Yesuus Kiristoos akka ergamaa waaqa ta'e maaratti beekte an dhugaa seema amantaan kee beekta wangeelii keessatti soreen dubbisu mana abbaa koo keessa kan geessu karaanis jireenyis yoo abbaatiin ta'e malee karaan deemamu hin jiru. Siin dubbisa macaafa keessa kan jiru waa'ee waaqayyo abbaati malee waa'ee Yesuus Kiristoos ani waaqadha kiristaanummaan amantiidha kan jedhu hin jiru waa takka jechuudha. Siifima. Yesuus akka islaama ta'e ragaa si kana dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ayyee. Sekendita. Na dhaggeeffadhu badi. Daqiiqaa takka na dhaggeeffadhu. Jecha islaama jedhu afaan maaliiti? Afaan Oromooti moo afaan Ingiliffaati? Araba. Araba maal jechuu? Afaan Oromoo naayiki. Nitu beekan beekon. Hin beektu jechuu. Dhaggeeffadhu islaama jechuun masakamuu waaqayyoof bitamuu abbaa waaqayyo isin abbaa ittanii saniif ajajamuu abboomii waaqayyootiin buluu jechuudha. Kanaa miti yoo itti kanaa miti ragaa si kanna. Eessaa fuute? Si kanna. Si kanna ammas si kanna. Hiikoon isaa akkasi. Akkam Quraanaan naan jedhe. Dura Musee fi Yesuus kamtu dura ture? Musee fi Yesuus kamtu dura ture? Yesuus Maariyaam dura Yesuus Musee fi seera abboomii biyya lafaa kana eenyu dura bulchuu ture Yesuusii fi Musee? Musee mataa isaa ka waliin ture akka inni san hojjetu. Dhaggeeffadhu no waan si jedheebis Yesuus Kiristoos Musee qaama foonii kanaan namummaadhaan fiizikaalii fileecha kana eenyu biyya lafaarra Israa'el keessa deddeemee barsiisuu ture Musee fi Yesuus? Inyaatee dhugee isaa sayyoo hasaa jira. Yesuusii fi Musee kamtu biyya lafaa Israa'el keessa dura ture? Saba Israa'el keessa. Musee uumuu keessaallee harka qaba akka amantii. Asan sini jenne biyya lafaa kana namummaadhaan deddeemanii barsiisuu keessatti Musee fi Yesuus kamtu biyya lafaa kana ture?